Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti faayaalee aadaa Oromoo miidhagina manaaf tolan akkasumas kennaa misirroo manaa ba'aniif waan Oromummaa urgaa'u kennuufii feetu maarree mana uffata aadaa Naayifii jirraa isiniin jedha. Misirroowwan guyyaa fuudhaa murteessitan eessaa fi eenyu bira dhaqa uffata aadaa kamiin cidha godhadha jettanii yaaddoon tokko isiniin seeniin ayyoof abboo bullukkoo kam uffisuu eessaan argadha jechuun hafee jiraa isiniin jedha. Maal kana qofa manni uffata aadaa Oromoo Naayif lakkii eebba koofin fedha kan jettaniif yookis qophii addaaf daa'imman keessanii fi uffata aadaan faayuu barbaaddu bitaaf mirga utuun gooriin filannoo keessan mana uffata aadaa Naayifii taasifadha. Kanneen biyya alaatti argamtan oma shakkiin godhatina. DHL dhaan sin qaqqabsiisna. Lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 912 duwwaa 973 yookiin duwwaa 910 bilbiltanii heloo nuun jechuu qofaatu isinirraa eegamaa isiniin jedha. Kana qofaa miti telegiraamiidhaan akkasuma instaagiraamii, imoo, waatsaappiidhaan nu argachuu dandeessu. Filannoo barbaadan uffata feetan suuraarraa akkasumas immoo diizaayinii barbaadan marallee mana uffata aadaa Naayifii itti bilbiltanii waan dhabdan hin qabdan. Teessoon keenya Gullallee Addisuu Gabayaa Shaggar Grand Mall darbii lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsi manaa BS 120 yoo ta'u isin qofti qaamaan argamuu osoo hin taane bilbilaan nu quunnamtanii filannoo barbaadan instaagiraamii akkasumas teelegiraamii fi waatsaappii keenya irratti suuraa barbaadan uffata aadaa barbaadan kan filannoo keessan ta'e akkasin feetanitti qopheessine isin biraan ga'uu qophii hundaa xumurree hojii keessatti argamnaa isiniin jedha. Ayyaana Irreechaa dabalatee ayyaanota Oromoon kabajatu kamirrattillee uffata aadaatiin faayamtanii argamuu kan feetan filannoo keessan jalqabaa mana uffata aadaa Naayifii yoo taasifattan filannoo sirrii filattanii jirtu. Mana uffata aadaa Naayifii.